oduu teenyaa jalqabaatiin mootummaan Abiy fakkeessaa jira jedhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed. Obbo Jawaar Mohaammed itti dabaluun marii marsaa sadaffaa WBO'n yoo fudhateeyyuu mootummaatu didee jechuun saaxilan. Jawaar Mohaammed kana kan jedhan hiriira arra Oromiyaatti gaggeeffamaa ture hordofeeti. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin Masriin nagaa Soomaaliyaa eeguudhaaf qophii ta'uu irra deebi'iin ibsite. Ministeerri dhimma alaa Masriitii fi Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa ammas marsaa biraatiif wal argan. Kanaanis dhimma Soomaaliyaatii fi Itoophiyaa irratti dubbataniiru bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun namoonni garee Alshabaabiif deeggarsa laatan 5 hidhaa fi kaffaltii maallaqaatiin adabaman. Kunis ammoo Itoophiyaatti ta'ee ni dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin balaa ibiddaa kolleejjii saayinsii fayyaa Nageellee Booranaatti halkan kaleessaa mudateen qabeenyarra miidhaan gahe. Gabaasa guutuu ni dhageessu akka mul'atan daawwattootaaf hordoftoota Aanolee Global Media. Odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin balaa ibiddaa kolleejjii saayinsii fayyaa Nageellee Booranaatti halkan kaleessaa mudateen qabeenyarra miidhaan gahe. Balaa ibiddaa kolleejjii saayinsii fayyaa Nageellee Booranaatti halkan kaleessaa mudateen qabeenyarra miidhaan ga'uu kolleejjichi himeera. Ibiddichi guddachaa waan deemeef waardiyyoota waamnee yeroo 2 akka qawwee dhukaasan ajaja dabarsinee jedhan. Itti aanaan diinii kolleejjichaa obbo Biraanuun balaan ibiddaa godina Boorana Bahaa magaalaa Nageellee Booranaa keessatti kan argamu kolleejjii saayinsii fayyaa Nageellee Booranaa irratti qaqqabe roobii galgala tilmaamaan naannoo sa'aatii 2 eegalee akka ta'e BBC'n kolleejjicha wabeeffachuun gabaaseera. Akka gabaasa kanaatti balichi gamoo golaawwan naannoo 10 ta'an qabu irratti akka qaqqabe kan himan itti aanaan diinii kolleejjichaa obbo Biraanuu Dammaqaa ibiddichi babal'achaa deemuu isaatiin waardiyyoonni rasaasa akka dhukaasanii fi hawaasni akka birmatuuf taasisuu dubbatan. Erga dhukaafame booda hawaasni magaalichaa gara kolleejjichaa dhufanii namni baay'een hirmaatee balaan tasaa kun to'annoo jala oolee jedhan. Gamoon balichi irratti qaqqabe daree barnootaa, waajjiraalee hojjettootaatii fi kutaa meeshaalee moofaan keessatti kuufaman of keessaa akka qabu kan himan immoo diinii kolleejjii saayinsii fayyaa Nageellee Booranaa kan ta'an obbo Mohaammed Ilaalaati. Irra caalaatti ibiddi sun akka malee boba'ee kan ka'eef chipuudootaa fi siree duraan barattoonni itti fayyadamantu tuulamee jira jedhan. Meeshaaleen tajaajila kannan kan yeroon irra darban hanga dhabamsiisamanitti bakka tokkotti tuulamanii bakka sana akka jiran dubbatan. Kutaalee balaa ibiddichaatiin guutummaatti barbadaa'an keessaa tokko kutaa ogeessa oodiitaraa akka ta'e himameera. Gama biraatiin meeshaalee kutaalee gamoo balichi itti qaqqabe keessa jiran ibiddaan osoo hin manca'in hojii meeshaalee baasuu hojjetamaa akka ture kan himame yommuu ta'u, sababa kanaanis qabeenyarra miidhaan akka ga'e himameera. Sababa balaa kanaa kan gaafatame obbo Biraanuun shakkiin keenya ka'umsi balichaa sararuma elektiriikiitiin ta'uu hin oolu kan jedhudha jechuun dubbatan. Qaamoleen poolisii, qorataan yakkaatii fi abbaan alangaa dhufanii ilaalanii qorachaa jirus jedhan. Balaa ibiddaa kolleejjichatti mudate to'achuuf raayyaan ittisaa, poolisiinii fi hawaasni magaalichaa tumsa kan taasisan yommuu ta'u, ibiddichi naannoo sa'aatii 4 fi daqiiqaa 30tti to'atamuu isaas himameera. Gama biraatiin balaa kanaan wal qabatee hojiin baruu fi barsiisuu arra kamisa akka lakkoofsa Itoophiyaa 3/4/2017 adda cituu kan himan obbo Biraanuun waaree booda garuu barnoonni idilee akka itti fufuu dubbataniiru. Gama biraatiin akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1990 hojii kan eegale kolleejjiin saayinsii fayyaa Nageellee Booranaa muummeewwan barnootaa fayyaa garaagaraatiin barattoota leenjisee eebbisiisaa tureera. Yeroo ammaa kanas kolleejjichi barattoota 629 simachuun barsiisaa akka jiru obbo Birhaanuun himaniiru. Oduu itti aanuun
mootummaan Abiyyi fakkeessaa jira jedhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad. Obbo Jawaar Mohammad gama biraatiin marii marsaa sadaffaa WBO'n fudhatus mootummaan dideeraa jechuun saaxilan. Jawaar Mohammad kana kan jedhan arra hiriirri guddaan Oromiyaatti gaggeeffamaa ooluu hordofeeti. Arra ganama irraa jalqabee hiriirri nagaa gaafatu qindeessummaa mootummaatiin qophaa'ee magaalota hedduu keessatti gaggeeffamaa ooleera. Hiriira kana ilaalchisuun Jawaar Mohammad aarii qabu miidiyaa hawaasummaa isaatiin barreesseera. Jawaar ergaa hiriiricha ilaalchisuun barreesseen fakkeessuudhaan nagaa buusuun abadan hin danda'amu jedhan. Mootummaan gama tokkoon marii araaraa marsaa sadaffaadhaaf waywaannaa biyyoota dubbii harkaa qabanii didaa, gama biraatiin ummata miskiina aduutti baasanii waywaachisuun sirrii miti jedhan. Nagaa buusuudhaaf onneerraa fedhii qabaannaan waltajjii mariitti deebi'uun ala falli biraa hin jiru jechuun kataban. Obbo Jawaar Mohammad erga hidhaa irraa bahe yeroo jalqabaatiif guyyaa tokkotti marroo lama gama miidiyaa hawaasaa isaatiin afaan Oromootiin arra barreessan. Jawaar dhimmuma kana ilaalchisuun poostii lammaffaa irratti akkas jechuun kataban. Ifa gochuudhaaf taanaan waamicha marii araaraa marsaa sadaffaa jarri WBO fudhateera jedhan. Kan immoo marii marsaa sadaffaatti deebi'uu dide mootummaadha jechuun mootummaa Abiyyitti quba qabaniiru. Dippiloomaatotaan marii marsaa biraa hin barbaachisu. Finciltoota irra jireessa barbadeessineerra. Kanaafan ammoo harka kennachuuf nu dubbisaa jiru jedhanii mootummaa marii marsaa sadaffaatti deebi'uu didanii jechuun katabe obbo Jawaar. Jawaar mootummaan Itoophiyaa marii marroo sadaffaa diduu kana ifatti yoo barreessan kun kan jalqabaati. Mootummaan immoo gama isaatiin marii marsaa sadaffaatti deebi'uuf fedhii akka qabu amma dura gama Pirezidaanti Shimallis Abdiisaatiinis ta'ee gama Abiyyiin dhagahamaa tureera. Haa ta'u malee mariin sun haga yoonaatti ittiin deebi'amne. Waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan Itoophiyaa marroo lama Taanzaaniyaatti kan mari'atan yoo ta'u, lamaaniyyuu waliigaluu hin dandeenye. Qaamonni siyaasaa Oromoo wayyaanee waliin araaramuu danda'an ofiif garuu waliigaluu hin dandeenye. Oduu itti aanuun Masriin nagaa Soomaaliyaa eeguuf qophii ta'uu irra deebi'iin ibsite. Ministeerri dhimma alaa Masriitii fi ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa marii waliinii taasisan. Kanaanis biyyoonni lamaan dhimma Itoophiyaa akkasumas ammoo dhimma biyyoota lamaanii irratti dubbataniiru. Ji'a 10 as Itoophiyaa faana dhibdee keessa kan jirtu Soomaaliyaan Masri qabattee deemuu itti fufteetti. Kanaanis ammatti mariin biyyoota lamaan gidduutti godhamu itti fufeera. Amma dura bulchitoonni Masriitii fi Soomaaliyaa yookaan Hassan Sheikh Mohamudii fi Abdul Fattah al-Siisi yeroo sadii kan wal argan yoo ta'u, ministeeronni isaanii immoo yoo xiqqaate turtii waggaa tokko keessatti marsaa 7 ol wal arganiiru. Arra oduun baate akka agarsiiftutti ministeerri dhimma alaa Masrii Badri Abdullaatiin gita isaanii Soomaaliyaa waliin marii taasisaniiru. Marii isaanii kanaan Masriin nageenyaa fi tasgabbii Soomaaliyaa guutummaatti Soomaaliyaa waliin ta'uun eeguuf qophii ta'uu irra deebi'iin mirkaneessanii jiru jedhame. Deeggarsi Masriin Soomaaliyaadhaaf taasiftu kun gama awsoomiin kan taasifamuu fi gama waliigaltee biyyoota lamaaniitiin kan godhamu akka ta'e gabaafameera. Muddee 30 irratti Masrii waraana isii Soomaaliyaatti ni bobbaaftii jedhamee eegama. Waraanni kun haga 10,000 akka ta'uu fi cinaan awsoom jalatti kan ramadaman yoo ta'u, kaan immoo waliigaltee Soomaaliyaa fi Masriin mallatteessaniin Soomaaliyaatti bobbaafamu. Gama biraatiin waggoottan 20 darbeef nagaa Soomaaliyaa eegaa tan turte Itoophiyaan ammajjii 2025 Soomaaliyaa gadhiiftee baatii jedhamee eegama. Kunis ammoo waraanni Itoophiyaa awsoomitti akka hin dabalamneetu eegama. Itoophiyaan waggoottan 20 darbaniif nagaa Soomaaliyaa eegaa turtus ammajjii 2024 waliigaltee ulaa galaanaa Somaaliilaand waliin mallatteessuu hordofee Soomaaliyaa faana dhibdee keessa seenteetti. Soomaaliyaanis waliigaltee kanaan mufattee jennaan bakka waraana Itoophiyaa waraana Masrii buusuuf murteessite. Oduu biraatiin namoonni garee Al-Shabaabiif deeggarsa laatan 5 hidhaa fi kaffaltii maallaqaatiin adabaman. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha Ramaddii Dirree Dhawaa namoota odeeffannoo garee Al-Shabaabiif laataniiru jedhe 5 hidhaa cimaa fi kaffaltii maallaqaatiin akka adabaman murteesseera. Himatamtoonni kunis Shaalaqaa Halaanee Nuuriyyee Umar, Muhammad Gohaat Adam,
Nur Haree yookaan Nur Muhammad Abdii Ahmad Abdullaahiitii fi Umar Yusuf kanneen jedhaman akka ta'e ibsameera. Jarri kun humnoota tikaa nageenyaatiin naannoo Somaaleetti to'annoo jala oolfamanii akka turan gabaafameera. Poolisiin federaalaa poolisii naannichaa waliin ta'uun shakkamtoota kanneen irratti qorannoo taasisaa tureeraas jedhameera. Manni murtii olaanaan yakkoota daangaa ce'an ilaalu dhaddacha Dirree Dhawaatti himata kana ilaalaa erga ture booda namoonni kunneen garee Alshabaabiif teessoo isaa Soomaaliyaa taasifateef deeggarsa taasisaniiru jechuun muddee 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti himata irratti banee ture. Himatamaa tokkoffaan garee shororkeessaa kana gargaaruudhaaf hoogganaa garichaa Abduu Miiree jedhamu waliin bilbilaan qunnamuun dhimma qaamolee tikaa nageenya Itoophiyaatiin wal qabate irratti odeeffannoo garichaaf laachuun himatame. Himatamaan lammaffaa immoo uummataa fi mootummaa Itoophiyaa irratti gocha shororkeessummaa raawwachuuf karoorfame deeggaruun abbaa isaa miseensa garee shororkeessaa ta'e Guhaad Adam bilbilaan qunnamuun maallaqa fudhachuunii fi waa'ee odeeffannoo raayyaa ittisaa naannoo Soomaalii garee shororkeessaa kanaaf laachuun himatameera. Himatamtoonni hafan sadan maallaqa yakkaan argame seera qabeessa fakkeessuunii fi garee shororkeessaa maallaqaan deeggaruun himataman. Himatamtoonni kunneen himata irratti bane haa waakkatan malee ragaan namaa fi sanadaa irratti dhiyaatee erga qoratee booda manni murtii oolmaa guyyaa har'aa ooleen himatamaa tokkoffaa hidhaa cimaa waggaa 4 fi ji'a 5 yoo adabu, himatamaa lammaffaa hidhaa cimaa waggaa 5, himatamaa sadaffaa hidhaa cimaa waggaa 6 fi ji'a 6 fi adabbii birrii 5,000 adabeera. Himatamaa afuraffaa immoo hidhaa cimaa waggaa 6 fi birrii 4,000 fi himatamaa shanaffaa hidhaa cimaa waggaa 6 fi ji'a 6 akkasumas birrii 5,000tiin akka adabaman murtaa'eera.